Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya karraa amma jalqaba haga xumuraa qophii keenyatiitti akkan waliin turtaniin affeerraa kenna. Miidiyaan kunillee akka guddatuuf akka tamsaasni isaa nama baay'ee dhaqqabuu danda'utti hawwadhaa, subscribe godhaa, share godhaa, walii dabarsaa, walii raabsaa isiniin jedha. Yeroo ammaa kanatti Oromummaa fi Itoophiyummaan walitti makame yoo jennu yaada isaati. Yaanni Oromiyaa bilisa baasuu fi yaanni Itoophiyaa federaalessuu yookiin immoo Itoophiyaa ijaaruu ka jedhu kun walitti duudee daangaan isaa walii wallaalamee nama afanfaajjessaa jira. Kanumaaf haala kanarratti haasa'uuf Booleenjisoo Horooti affeeree jira. Haala Oromoo nama irra jiru kana haasa'uu qabna jetteetiin achirraa kaate bal'isiitii dheerinnaan sanirratti haasa'e. Troojan Horse homaama ka jedhuu fi liidarshiippii dhabuu maalii dhabuu waa baay'ee onnoo haasofte dura argitee waa'ee Giriikii kana Troojan Horsiin kun maal akka ta'e Kuzilingii faa kaaftee waa lamatu jira. Troojan Horse Kuziling ka jette san akkasumatti bal'inaan haasa'ime. Galatoomii waa'een kun beektaa waa'ee qabsoon Oromoo maal eessarra gahe eessarra jedhanii kana eessarra akka jiru hin jabaataara moo hin laafaara moo maalirra jiran jedhanii murteessuuf bakka inni irra dhaabate irra garisan himuu fi dura qabsoon tokko ka saba tokkoo qabsoo bilisummaa haa ta'u qabsoo karaa kamiinuu yoo ta'e sadarkaa maal ammatu irra jira ka jedhu kaasuun nurra jira jechuudha. Qaamni tokko saba bilisoomsuu tokkotti mee akkuma Oromoo adda bilisuu Oromoo tuttu illee yoo fudhanne maal qabatu qaba ka jedhu isa guuteera ka jedhu irratti yoo isa guutee jiraatee yookiin guunnee jiraannetu eessarra akka jiru himuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya amma dhaabni tokko maal guuttachuu irra jira ka jiru meeyyaarra haa jiru. Dhaabni tokko duraan dursa takka jedhee sabni tokko qabsoo tokko yoo jalqabu hoggana waloo qabaatu isarra jira. Hogganni waloo kun jechuun kasaba isaatiin ammatame kasaba isaa ammatame dhaabni kun hogganni kun kasaba isaa calaqqisu jechuudha. Hundinuu keessatti uf argu. Dhaaba hoggan akkasii qabaatu sirra jira jechuudha. Tokko hoggana saba isaatiin argamu ka keessa saba isaa calaqqisu. Sabni hundinuu ani hoggana kiyya jiru. Kan lammaffaa ammoo kaayoo siyaasaa ka galmaan gaamuuf itti murteeffamu. Kana galmaan gaa jedhee dhaabni tokko qabu kaayoo siyaasaati. Kaayoon siyaasaa kun ifaa fi dhaabbataa ta'uu qaba. Namni akka barbaadetti hiikkaa itti kennuu kan dandeenye ta'uu jira. Ifaa gara biraa itti hiikkaa itti kennuu hin dandeenye kan inni jedhu sun namni hundaa isaa hubachuu qabu irra jira jechuudha. Kanaaf dhaabni tokko kaayoo ifaa kaayoo siyaasaa ifaa fi dhaabbataa qabaatu jira jechuudha. Kan gara biraa dhaabni tokko qabsoo godhu qabsoo hidhannooti. Qabsoon hidhannoo utubaa qabsoo warra bilisa sabaa loluuti. Utubaa qabsooti jechuun hidhannoon. Biyya diimokiraasiin hin jirre biyya nama dadhabee qabsoo godhuu hin dandeenye qabsoon hidhannoo murteessa. Kanaaf qabsoon Oromoo amma Oromoo keessatti illee yoo fudhanne as deemee biyya keenyarra yoo fudhanne maal isa ba'a? Qabsoon hidhannoo kuni akka kam ijaarama? Akka guddina saba isaatiitti madaaluu qaba saba isaa. Biyya isaa akka bal'ina biyya isaa madaaluu qaba. Oromoo biyya kana guutuu keessatti isa madaaluu qaba. Maal jechuun biyya madaaluu jechuun asiin dura yoo yaadanne bara adda bilisummaa Oromoo fakkeenya yoo bara Galaasaa Dilboo hoogganaa ture baadiyyaatti waraanaa jira. Arsii keessa waraanaa jira. Baalee waraanaa jira. Sentiraa Oromiyaa keessa waraanaa jira. Dhiya Oromooti waraanaa jira. Guddi keessa waraanaa jira. Waraanni saba kee ammata jechuun akka yoo badhate waraanni sabni hundaa akkasi hogganni isaallee amma akkas fakkaataa ture. Bakka hundaayyuu of keessaa. Kanaaf hogganni tokko dhaabni hogganni tokko waan kana qabaatu isa jira argite. Biyya isaa keessa yoo ilaalte biyya hedduutu yoo ijaarre sabni kee dhaabni kun hogganni isaa waraanni isaa sabaa wal fakkaata jechuudha. Loluufillee maamichaa waraana akkana yoo ijaarte biyya guutuu akka bal'inni isaati yoo ijaarte mootummaan kamuu nama waraanee hin danda'u. Yoo waraanni kee bakka hunda mootummaan tokko aarmii isaa bakka hunda jijjiiree loleessee hin danda'u. Humna isaa hin qabaatu. Ofiin dhallee diroonii qaballee oduu haa jennu yoo qabaate odoo guutuu Oromoo keessa jedhe dirooniin eessaa dhattee loltee hin dandeenye. Koostiin isaa haayi hin danda'amu. Kana tokko ka barbaachisu. Akka saba isaati saba isaa
bisa madaalu waraana ijaaratu irra jira kan jedhu gaanganii tokko dhaaba kaminuu keessatti. Kan gara biraa ammoo hoogganni hariiroo saba waliin qabaatu irra jira. Hariiroo cimaa saba isaa maaliif saba dammassaa dargaggoon kan dhufe waan hariiroo qaban achirraa waraanaa dhufu sabaa fi hoogganni walqunnamtii guddaa jabaa qabaatu irra jira. Kanaaf bakkee hundattuu kan ijaartu bakkee jiru kan hundattuu waraanni sabni kun sabaa walqunnamtii qaba jechuudha waraanni hoogganni kun. Kanaaf saba kan kee dargaggoon kee onni saba achi deema jechuudha. Gargaarsi lolli keellaa kanaan guddata jechuudha. Kanaaf hariiroon saba wajjin qabaachuun murteessa sabni tokko odoo hariiroo saba tokko wajjin hin qabaanne eessaa gahee hin danda'u. Yoo sabni sin beekne yoo dargaggoon sin beekne saba keessatti waraanni ati waraantee qawwee qabattee gubbuu ofii eessaan hariiroon barbaachisa. Hariiroon saba wajjin qabaatu barbaachisa. Kan lammaffaa kan gara biraa hoogganni tokko ammoo ofii isaa ilaaluu irra jira garagalee. Kufaatii fi milkaa'ina qabsoo tokko keessa godhe ka darbe madaalee arguu danda'u isarra jira. Wakkee itti kufilaan akka irra hin deebineef madaalee irra hin deebi'u jechuudha. Bakkoo itti milkaa'u irra jabeessee ittiin hojjeta jechuudha hoogganni. Jabeessee dhaalaa itti hojjeta. Kaan dogoggora irra hin deebi'u kaan itti cabeessee bakkee san irratti hojjeta jechuudha. Kanaaf hoogganni tokko kufaatii fi milkaa'ina dhaaba tokko madaalee argee laalee itti hojjetuu danda'u irra jira. Isa walii ammoo kan gara biraa maali? Dhaabni tokko waraanni bilisummaa tokko isa dhiisi kan bilisummaa hin taane olola siyaasaa ibsuu danda'u. Olola achi socho'uu danda'u dhaabni tokko. Maaliif akka hojjanni waa siyaasaa argee qawween morma murtii jedhani. Siyaasaan kan dura diina kan mo'attu siyaasaan saba keellee rakkoo jiru amansiifte akka qabsoo dhufuun kan gootu siyaasaan. Siyaasaan barsiiftu waan diinni saba kee saba irra hojjetu saba kee hubachiisu olola miidiyaa kee halkanii guyyaa odoo walirraa cirre diina san caalee olola isaanii kan seenaa sabaa himuu irra jira. Akkamiin qabsoon kun maaf akka jira himuu irra jira. Rakkina diinni irraa gahe hima jira. Eessa akka deemu qabu qabsoon kun galiin isaa maal akka ta'e irra jira. Kanaaf saba onnachiisa jechuudha. Dargaggoo onnachiisa jechuudha. Uummachiisa jechuudha. Diina onnee kun wama godhuuf harkaa ba'a. Sabni harkaa ba'a. Kanaaf ololli kan duraa akka qawwee caalaa ololaan ajjeefta. Maaliif kun qawwee bakka geettu kun ololli miidiyaa irra deemaa qilleensa irra deemaa qilleensa bakka jiru hundatti dhagaa. Dhaabamee hin danda'amu inni. Kun tokko kana jechuudha. Amma kan gaafiin jiru dhaabni Oromoo kan malu hin jiru adda jirutti kana qabaa kan jedhu gaafiin maal irraa akka jiru arguuf. Akka adda jirrutti akka adda argaa jirrutti dhaabni adda jiru kun akka adda hoogganamaa jiru kan hundaan qabu. Kan hundaa dhidhina qabu. Homaa hin qabu irraa. Adda dhagaa jirta miidiyaa isaa adda hin qabu homaa hin qabdu yoo yaadattee jette reediyoo saboo jira saboo sagalee bilisummaa Oromooti jira. Miidiyaan bara miidiyaan akkana hin jiru. Adda bara miidiyaa addunyaa akka wal goote hin jiru. Kanaaf adda kana hundaa waan hin qabneef dhaabni kun sadarkaa maalirra jedhu madaaluu dandeetta. Dhaabni kun adda haala hammaataa sodaachisaa fi yaajjessaa keessa jira sabni adda. Eessaanuu deemamaa hin jiru. Qawwee qabattee namatti achi keessa argite akkana yoon ijaaramne kana hunda yoon guuttanne eessaanuu gaamee hin danda'u. Hada sadarkaa kama jira argite inni kana jira. Oromoo yoo mammaakumaa jedha beektaa jilbi lama ku sadaffaan naafatu. Lamaan kuftaa hin miidhamtaa hin mo'ataa sadaffaan kufuun hin naafataa jedha. Harka lama kufnee irraa sadaffaan gamaan akka sadarkaa deemaa jirti. Yoo wanti wayii gara dhalanne gara kufii naafatu sam deemaa irra. Naantii akka adda bilisummaa warri keessa gaanii Tigiree itti godhanii arge tokko ta'uu darbaa irraan kan ka'e Tigireen nu gooteen beektu. Amma 2008 akka amma taanii kun akka inni nu weessiteen beektu. Amma ta sadaffaa ta haftu kufiitti amma ta dhuftu naafatuu san fiddita. Yoo lammaffaa deebinee kufe gaafatuu santi fiddi. Naafni sun akka lammaffaa meebbiidhi jaarraa garbiraa gaafatti taati. Garbii ka'uuf. Kanaaf Oromoo dhadhuma itti yaadudha qabsaa'onni Oromoo lafa jiranii baay'aa alaa keessa gurmaawanii socho'uu saba socho'uu. Kana kan godhe illiitii beeku. Lakkinni Oromoo kan kufiitiin kan dhufeef illiitii Oromooti. Sabaa miti. Sabni addunyaa kana irrattuu ka hoogganu illiiti.
Ameerikaa hojjalee addunyaa irratti illiiti. Kenna illiititu kufe. Saba biraa baqate. Qabsoo biraa baqate. Ciisee ilaali. Akkamitti dhufe. Kan maaliif dhalate hoo jetta diinatu nurratti hojjete. Bifa 3 moo 4 qabaadha Oromoo keessatti. Qabsaa'onni jiru. Hadha humna qabanii garuu jiru. Kan gara biraatti muka Oromoo illiitoota jaakketii Abashaa uffate tokkummaa Itoophiyaa uffatanii maraamartoo siyaasaa Oromoo sabbuuf asii achi fiigantu jira. Amma isaan kun hedduu adda. Qabsaa'ota irra caalu. Fageenya irra caalu. Propagaandaa waa hundaan irra caalu. Heddummee qabu ammadha. Warri jaakketii Abashaa uffate kanaan hin sodaan qabanii gabbanii iyyaa oolu. Akkuma miidiyaa kamii haaluma lafarraatti miidiyaa irratti iyyaa oolu. Saba qaama daakuuf deemu isaan tokko isa. Kan lammaffaa ammoo tokko mul'atu jira. Qabsaa'otaan sin fakkaatu. Warra jaakketii uffate kanaa sin fakkaatu. Gama lamaan utaalu. Jidduu isaanii kana gangalatu. Warra jidduu gangalattoota jechuudha. Gaaf tokko afaan kaanii dubbatu utaalan kaanii hubbatu kan ija keenyaa dhalli argaa jiru kana. Eessa akka dhaabatan guyyamattu baccuma tokko irra taa'ee afaan lama kaasuu argita. Waan qabsoo Oromootti waa jedha achi utaalee gara jaakketii Itoophiyaa uffatutti deebi'a. Kuni tokko isa. Kun ammoo bal'inaan cadhisee kaciisutu jira. Cadhisee kan taa'ee laalu. Odoo sabni akkana jiru. Qabsoon odoo rakkoo akkanaa galtu kanaan cadhisee ilaala. Akka qocaati. Qocaan beektaa yoo waa itti dhufanii waan sodaatan keessa galaa miti. Dubbi isaa dhaafni isaa dhagaa homaa gootee hin dandeettu. Kanaaf qocaan homaa tuqxee hin dandeettu dhagaa inni gubbaadhe. Kanaaf warra akkas keessa uf galee qabsoo keessaallee yaa'ee saba keessaa bahee kana keessa jirutu jiraadha. Qabsoo Oromoo keessatti yoo arginee jenne tokko kan argite. Kunillee rakkinna hama. Amma yoo kanneen walitti qabde. Ka jaakketii uffatisan, ka asii achi utaalu isaan gangalataa yoo argitee fi jara kawate Oromoo ila qabsaa'ota irra haga harka 90 jedhuu dandeenya. Isaantu yaadu. Qabsaa'onni kanaaf socho'uu dadhabaa Propagaandaa isaanii hama. Akkuma arginu miidiyaa irraas ta'ee lamaa qunnamtii lafarratti illee kana kadhaman kan deemaa kan kuni kanatu jechuudha. Kana akkami oola kana akka diinni ka uume gurra kana uume. Gora asii achi utaalu. Warra jaakketii uummatee deemu kana diina kana utaale. Diinni kun akkam ilaali yoo jedhuuf deemne maal inni kun waan haaraa miti jedhu wanti akkanaa kun. Nu amma nurra ga'eef argaa irra malee waggaa 3,000 gara 3,000 keessa jiru. Toolan hoorsu kan jedhamtu jira. Tokko amma harguma addunyaa yoo addunyaa lammaffaa irraa qabee dhalatee jira. Kuzlingi kan jedhamu yoo san. Waan lamaan kana deemaadha Oromoo keessa illee. Garaagarummaa isaa kuzlingi jechuun nama ofii isaatti individuaalii dhaqee itti galu jechuudha. Ofii isaatti itti galeeti waan biyya kee saba kee keessa jiru dhaaba kee keessa jiru information kennaa jiru. Iccitii baasaa iccitii kennaaf jechuudha. Kamama kun addunyaan wali hojjetuun kanaa miti kuzlingi jedhu warra akkasii kanaa. Uina gantuu jechuudha beesikaalii afaan Oromootii yoo fudhanne gantuu namoota waa tokko argattee ofuma isaatti itti galte. Waan biyya kee keessa dhaaba kee keessa diinaa kennitu jechuusi. Kunniin gantuu warra jedhan kuzlingi jechuun. Inni kun kuzlingiin eessaa dhufa? Vadikoom kuzlingi kan jedhani kan Norweejiyaan bulchaa ture. Bara pirezidaantii wannoo ga'e inni faashistii ture. Inni suni bonnaa Norwee naasitti ta'e Norwee puppet state of Germany godhe. Naasii godhe. Kanaaf inni galee inni booda irraa darbatee boorallee executive achi booda agarra ilaalamaa oolta. Inni ajjeenoona ta'e kuzlingi itti gantuu kan jedhuun. Tiroojaan hoorsiin kun hama. Waggaa 3,000 kan qabe adlee jira. Addunyaan ittiin hojjetu. Ameerikaa indinni kun paawuriin kun hundaa isattiin hojjetu. Dhaaboonni hedduu isattiin hojjetu. Kanaaf Oromoon illee kana keessatti iddatti hojjetama. Addunyaan kolonii kanaan ta'ame kolonii. Nama isa keessa saba guruupii bitamu. Adama kun amma koloneeffata adda san diinaatu si dhufa amma. Ati diinaa dhattee miti isa si dhufa. Ati yoo diinaa dhattee waan kana goote inni kuzlingi kan diinni si dhufee keessa rikruutii si godhatee si hawatee si qopheeffatu suni tiroojaan hoorsi qopheeffate. Nama tokko lamaa miti 1,000 qopheeffata. Kanaaf amma Oromoo yoo as deemee amma hubattuuf yoo Oromoo naanne amma tiroojaan hoorsi kun eessa dhalata 1,000 Giriikii jira. Giriikii fi biyya tokkotu kan magaala tokko jira. Tiroo jedhan. Sabni magaala kana keessa Tirooyin magaala. Namni isa keessa sabni sun Tiroojaan siyaa.
Giriikii kana keessa mootiin Tiroojaanii suni mootii haadha manaa mootii Giriikii buta jala. Haadha manaa mootii butatee galaan. Tiroodiin tuni magaalaa daldawaan marfamtee diina ofirraa ittisu qara durumaanuu ijaarameeru wayiiti. Magaalaa akka wayii diinaa seentee hin danda'amne alaan. Balbala tokkotti qabaatuun balbala tokkotti sagaltuun balbala tokkotti. Isa adda seentee hin dandeettu. Beekuniin waggaa 3 dura beeka akka ijadhaatiin ilaaluun nurra hin jiru. Akka ijaatiin boombii iyyeetiin qabdu harkaan kan ooltu waan diidee hin dandeenye. Na kanatti hawaa jalaa fuudhan lolanii waggaa 10 guutuu ol lolan hifatan jara kan mo'atu Tiroojaanii humaatuu dadhaban. Sitii san seenuu dadhaban. Yoo wallolan alaan loltee jarri deebitee galte hin dadhabe Giriikiin nama paawurfuulii ture isaan. Dadhabee maal goona jedhan qaroo isaaniititu maal godhuun nurra jiraa jedhan. Adhallee golle waggaa 10 ta'een mo'atuu hin dandeenye. Waggaa 10 mallee hojaan hin mo'annu jara kan. Maal goona kan jedhaniiti qaroon isaanii tokko maladha. Mala ittiin mo'atan. Mala shiraa kasabasa ittiin gowwaamsadha. Fardi kun wanti kun maali? Farda mukaa hojjanna jedhan. Muka irraa farda ka fakkaatu. Yoo ilaalte farda fakkaataa garuu muka fardaa hojjatte. Keessi isaa gara 100 nama qabu. Waraana sabu keessa galchitee namni keessa qabu. Kana hojjetan. Farda akkanaa bareedaa wayii hojjetaniiti fidanii karra magaalaa Tirooyisan dhaabanii biraa deeman. Warri magaalaa hinnaa isaa fidanii argan hin argan. Hinnaa isaan biraa deeman illee hin argan. Waraanni Giriikii deemuun hundumaatti kan argan. Warri Tiriyaama maaliif fudhate? Giriikii nagaa nu wajjin buusu waaqatu nuu fidaadha nagaa buusuu barbaadu kanaaf kana nuu fidan jedhan waan bareedaa kana. Garuu isa keessa waan jiru hin beekan isaan. Isa keessa 100 waraana jira Giriikii isa keessa keetteeti. Ka deemu kun warra deemu isaan ka deemu kuma ilaalama. Farda kana keessa maal akka jiru hin beekan. Fuudhaniiti magaala keessa galchitee Giriikii balbalchuuftee guyyaa sirbaa gammachuu isaanii kan nagaaf dhufe kan naga buusuuf dhufe fakkii isaa jedhanii irra oolanii galgala rafan. Yoo magaalli rafee wanti hundaa wanti jedheenu isa keessa gayyaatee waraanni isa keessa jiru balbala bananii dhaqanii ka diida jiru ka ala jiru fidan. Hundinuu ka alaallee nam'ee akka jirutti daa'ima dubartii dhiira jaartii lafarraa fixa. Tirooyi keessa Tiroojaansi dhume achitti. Tiroojaan hin qabatanii biyyaa wal waan barbaadan san godhatan jechuudha. Haalli kuni booda haalli kuni addunyaa jira gadhaalee. Haalli kuni addunyaa ta'an irraan deemu ittiin hojjetan kana. Fakkee amma Oromootti asaa deebinu. Tiroojaan horsiin kun amma farda mukaatii miti nama farda namatu horsiisan ta'a. Nama kana keessa diina kakaa'e diinni kaamoo nama fuutee qaamee nama keessa geettee silaallee hin danda'amu taa'uzeendii. Tokko waan tokko yaada diinaa san ka qaban diinni sun sammuu namoota hawatee ofii galcheessanii sammuu isaaniitu innee keessa naqa diinummaa ofiisan waan inni barbaadu kan godhu namoota keessa kaansan namoonni akka fardaatti ilaalamu irra jiru. Diinni yaadni isaa onnee fi sammuu isaanii qalbii isaanii keessa kaani akkuma warra Tiroojaanii keessa taa'ee sana diinatu keessa taa'a jechuudha. Gooban daachee fa'aa of fudhanne akkas ilaaluun nurra jira. Gooban daachee nama tokko ta'ee fi kumaatama heddummoo jiran nama akkam rikootii godhu namoota dhageettii qaban namoota naannoo isaatti dhageettii qaban namoota haasanii nama amansiisuu danda'an akkanaa kana filatu. Isaa irraan badhifataniiti goobana daachee yoo jiru goobana hagamti jira beekamoonni labsaa fakkeenyaaf akka eenyu habti Giyoorgis diinagdee jiru. Kunniin garuu goobanni figeerii olaanaa waan ta'eef hunda isaanii walitti qabanii akkasiin waamamu. Kanaaf goodha kan Minilik fa'aa isa rukuruutii godhanii yookiin hawatanii fidanii ofitti yaada biyya koloneeffatuu kana qabatuu kana kennaniif hin amansiisan. Onneetti amansiisa. Onneef sammuu isaa keessa gale. Munni kun akkasii yoo galu achiin booda maali? Hin deeme. Tiroojaan hin ture muka hin dhaabata. Tiroojaan addaa hin deema.
nama hin haasaa, hin dubbata, yaada baasa. Kakaada isaatti kennu diina keessa jiru san. Ka alaatiin wal qabatee diina isaan jechuudha. Isaa kanaatiin Oromoo mana daachee fa'aan Oromoo kolonii jala galuu dandeetti. Kan nu garagalche maal? Kan nu ficcisiise gobana fiiqaa isaa keessa yaadni harka tole jedhee fudhatee nagaan siban kadii hin ajjeesu. Maali jibba isaa onneetti duubaniira. Kadii ajjeese fudhatameera kun acceptii jedhaniira gobana fa'aa gumna kana keessatti. Kaan si gabbare oogee jedhee sodaatee jedhamanii huntuban harka kennatee hin dhiisan. Kaloole hin fixu. Ija kanaan Oromoon guutuun sirna kanaan Oromoo cabse Amaari mataa ofiiti. Odoo Oromoon keessa hin jirre Oromoon cabsite. Karaa kanaan Oromoo koloneeffatame. Achiin booda haga Oromoon koloneeffatee qabatamee jedheen booda maal dhufu? Na amma biyya qabamee naga buusu dhufama. Nageen moosee biyya bulchu dhufasine jecha biyya qabatte kana. Biyya qabatte kana maal? Inni kalama Haayile Sillaasee fa'aa dhufe. Haayile Sillaasee dhufe. Haayile Sillaasee dhufaan qawween fiigaa mana ajjeesanii midhaan gabbarsiiftuu nagaa eessiftuu kana oolu malee baay'inaan konstituushii bara 1931 jechuudha. 1931 kana Jaappaaniin irra Jaappaan yoo isaan fidaalii turtee nugusa qabdii turtee isaan irraa fudhatanii akka isaanii asiif dhufanii baalabbaata kan jedhu uuman. Baalabbaanni kun Oromoota hundaa gosa hundaa keessa balbalaan baalabbaata uuman. Balbalti hundaa baalabbaata qaba. Baalabbaanni kunniin lafa kennanii fi waan isaan Haayile Sillaaseen fafedhan akka tokko duwinni akka biyya isaanii akka sochoonni qabu namni lolli daamaa isaatiitti lammaffaa akka gibira guuru. Maaliif isaan lafan beekan, naman beekan, aadaan beekan, gaaraa gammoojjii isaan beekan. Kan deemanii karaa baalabbaata uummatanii kan baalabbaanni lafa qabaa. Oromoo keessaa deemanii lafa namaa qoodan kan naftanyaa lafa qoodan baalabbaata qabatanidha. Baalabbaanni ijaaree namoota deemanii daangaan kan qoodan kan naftanyoota piroonantii kanneen kan qoodan karaa baalabbaataatiin. Akkasiin Haayile Sillaasee waggaa 44 yookiin yoo 40 waggaa Xaaliyaanii ta keessaa yoo baafne waggaa 39 Haayile Sillaasee karaa baalabbaataatiin bulche jechuudha. Baalabbaatonni kun kanaaf lolli kun akka hin taane waggaa haganaa kana guutuu Oromoo sabni hagana qabu bitti guddaan hagana akkasiin qabatan karaa baalabbaataatiin. Gaafa Haayile Sillaasee irraa kaffatan ka isa uume irraa darbatan Tiroojaan horeen hin kufe. Tiroojaan horsin baalabbaanni Tiroojaan horsoota isaa ka diina wandoo qabatee deemu. Yoo inni kufu isaan illee ka isaan keessa diinni suni waliin kufu. Inni achasitti yoo dhufu maaltu dhufu? Achiin booda yoo dhufu wayyaanee dhufa. Wayyaanee maali? Waraana darbii kan booddee qopheeffate. Biyyattiin magaalaa akka bakkeetti qopheessan ta'anii qophaattee barsiifattee yaada ofii akka deemtuun qopheeffate. Kaama wayyaanee ijaa ka waraanaa akka miliilikiiti jechuudha isaan. Maaliif? Oromiyaa keessa lolaa jira, qabsoo bilisoomaa hoogganaa jira, adda bilisummaa yeroo jira, haafiloo jira, tokkochummaa waaqootti jira, waaqoo guutuu. Kanaan dhadhitee waan hin dandeettu akka Sillaaseen baalabbaata uume. Lolaaf qopheessitee sammuu isii keessa jibba dhaaboota kan qaban, jibboota waan Oromoo deemuuf qaban sammuu isaanii onnee isaanii keessa ajjeesu. Oppidoo akkas ijaarame. Oppidoo Tiroojaan horsii kana keessa yaada kana sammuu kennite Tigireen. Isa qabattee dhufte. Waan isiin goote kan nu hundinuu beeknu miree. Tigiree amma bakki lama jechuudha. Tigireen akkuma tira hojjaan ka ala jiru jira, ka farda keessa jiru amma onnee fi sammuu isaanii keessa jiru jira. TPLF akka ija keenyaan arginu ala jirutu jira. Ka alatti namni ilaalu, ka laalu ofiisa qabu waa hundaa hojjetu jira. Kun amma ka Oppidoo keessa jiru kan bakka lama akkasii hojjetaa ture. Nama keenya akkasii itti fitte Oppidoo janna keenya daa'imaa gubatti akka fitte karaa Oppidooti. Eenyu karaa isaan karaa Oppidoo jechuun warra horsii farda san keessa jiru jechuudha. Warri farda san keessa jiru yaada TPLF. Isin san hojii irra diinoota Oppidoo keessa jiru san jechuudha. Isaan ajaju. Oppidoon garuu nama hin daamaa gosa abaan nama qabaa hin deema akka barbaade. Farda jechuudha. Mukaa miti kan dhaabatu. Kanaan nu fidde jechuudha. Ija kanaan akkuma namni hunduu yaadatu qeerroon Oromoo hin kaatee qeerroon Oromoo kumni torbaa dhumee sodaatuu dhabanii
Tirooyaan warri isaan hojjete akka Ameerikaa fa'aa warri ala jiru sanii lakka achi deebamee jedhaniiti warri ala jiru maqaan eeggale. Ka OPDO keessa jiru Tiroojaan horii achumatti hafe. Achuma yoo hafu taaktikii baafatte amma isii tooftaa baafatte maal hojjete Tiroojaan bara biraatiin jira. Ka isii walii amma gootu. Tiroojaan bara biraa kun kan adda bilisummaa Oromoo keessa hojjetame. Ka Asmaratti uumame. Amaaraaf itti Isaayyaas uumantu jira. Maaliif Tigireellee walii yoo yaadatte dhabanii haga dhabanii lola kaaniin booda kana uuman. Jarri kun Tigire horii isaan uumatte kun Tiroojaaniin wayii fardi Abashaa ka amma Qirjiitii fi Isaayyaas uumanti achi jira. Sagantaa adda Oromoo cabsanii kolonii ka jedhu impaar ka jedhu sagantaa isaa keessaa baasanii adda bilisummaa bakkee jahatti qooda addaan facaasanii Tiroojaanii dhaabataan tokko baay'ee. Dhaabataan kun Daawit Ibsaatiin kan hoogganamu. Daawit Ibsaa nama tokko jaamite goophii sallaadha. Namni sammuu isaanii kana ka Eertiraaniif Qirjii nafxanyaan keessa keetti kana dhalate. Asmaratti jechuudha. Adeemsa diiganamu. Hoogganummaa fudhatanamu. Dhaabni bakkee jahabbaa'e. Isaan paawurii gargaarsa isaanii kana qabu jechuudha. Asmaraa irraa qabu humna akkasii qabaatan. Gaafa achiin Tigireen biyya dachaatu asii Tiroojaan hoosiin wayim kan Tigiree keessa jirtu amma angooda ol baate suni qabdaki dhaallee utattee ijoollee Oromoo irraa fudhattee baate Asmaraa deeman. Asitti yoo baatte lammaa fi eenyu maqaa Igaadii gonnaa ture isaan. Warqinaa Gabayyoo. Igaadii. Warqinaa Gabayyoo. Warqinaa Gabayyoo Asmaraa dhaqan. Dhaqanii kun amma jarri kunniin Tiroojaan Tigireeti. Ka aangoo fudhate. Tooftaan itti fayyadamaa jiru isaaniis. Maal Tigireen illee wal dhamaa jiru. Sodaatanii Tigiree dhaqanii maal godhan? Jara kana maal isintu biyya bulti kunoo asiin nu gahee bitti kun keessanii. Marroon jedhee miidhaa tokko gadaa biyya fudhadhaa jedheeniin nuun jedhan jedhe. Dhaqanii beeku. Tiroojaaniin nafxanyaa gugattee galte. Yoo akkumattuu beektu isinuu beektu gugattee galte. Hin naqmite. Biyya Eertiraatii Eertiraallee amma kana amma bahuu barbaadu. Isaan yoo galanii impaartii Itoophiyaa kontirool kan qabdi. Eertiraanillee isa qabdi. Mataa isii keessa jira. Singaapoor Afrikaa barbaaddi. Risoorsii kana barbaaddi isinillee. Galaa jetteeni taa'uu hin dandeenye. Hin naqman hin galan. Jarattiin TPLF'n ispiliitii taatee amma biyya bulti ka OPDO keessa jirtu tun yoo isin galtu wamaatti jarri nukkinitti aangoo qoodannaa hin fudhannaan galte. Tokko irraa dhoobu wamaa itti kennuu didde. Amma maal go'an kuma 2019 irra na fakkaata murna tokko ka waraanaa amma marroofa ala ergitti baafte. Pireezerii jara kana godhuuf. Jara dhiibbaa godhu amma TPLF OPDO dhiibbaa godhuufi. Muraanaa jira amma yoo jedhan kana jedhina goote qoodanna ka jedhuun. Jarattiin hin sarmine hin didde. Odoma kana jedhanii lollillee jalqabe. Lolli isaanii 20 jalqabeemi. Tigiree biyya jirtu dhufuuf bakkeettee hundumaan fudhatu jettee wal lolanii lola san irratti maali? Lola san yeroo lolaan wal lolan. Lolatu baay'ee jedhu. TPLF jiru. TPLF Tiroojaan hoorsii keessa jiruu fi TPLF ala jiru wal lole amma jechuudha. Tokkummaa dhabanii amma. Yoo kana maal dhufa Tiroojaaniin hoorsiin isaanii bakka amma Amaaraa sun amma marroon faramu kuni maal godhe? Tigiree ala jirtu wajjin wal lolaaru amma kana isaa wajjin tokkummaa uuman. Yoo yaadattee Waashingten DC adda tokkummaa humnoota federaalistii konfedereelistii Itoophiyaa jedhanii uuman. Amma nafxanyaan Amaaraatii fi nafxanya Tiroojaansiin Amaarii uumte Tiroojaaniin Tigiree isaan irraa baate waliin dhufee tokko taa'e. Odoo kana jiru lolli hin deemu. Lolli sun wal lolanii akkuma namuu beeku dhuma irratti osaan tokko ta'anii Tigireen mo'atamte. Tigireen dadhabdee amma. TPLF'n ati ala jirtu TPLF as taateeti OPDO keessa jirtu OPDO mo'achuu dadhabde. Odoo kana jiraani haala kana odoo akkasii jiraani 2001
kuma lamaaf tokko ammallee deebi'eet tiroojaaniin kun jawaa eenyu marroo kun waliigaltee san kuma fi tokko godhanii kuma lamaaf kuma sadiitti nama jarri araamtu kana maal godhan irraa baa kongireesii baanee warra daawitiif irraa baane ka jedhu ABO woboo ka jedhu uummata nama yoo yaadattanii jettan kuma lama kongireesii godhannee amma hogganaan keenya isa ka hogganaa waraanaa pootiyaa isa yaanii ABO woboo ka jedhu uummata beeka jarri amma warri kun tiroojaanii naftanyaati. Naftanyaa kana odoo akkasii jiranii Tigireen illee wayin ta'e odoo kana deemanii haalli kuyyuu Asmaraa keessatti Isaayaas amma waggaa isaa 34ffaa ayyaaneffatan jechuun biyya isaanii biyya Itoophiyaa irraa ba'uusan achirratti Itoophiyaa hundaa waaman amma Tigiree Eertiraa Amaara dhaqan achi walgeejjii kana irratti akka Istaaliin ifa miidiyaa reediyoo kana fa'aa dhaqee argitaniif tiriyoo fuudhaa ture Isaayaasiin achirra murtee dabarsan. Murteen dabarsan tokkummaa Abashaa uume Isaayaas tokkummaa Abashaa tokko uume kan yeroo duraati yoona tokko yoo yaadattani kan Yohaannis tashin dur kuma 1878 booruu meedaatti Abashaa takle ሃይማኖት jira asiin minilik jira isiinis ni jira waliif fidee booruu meedaa irratti tokko godhee inni nugusootaa ta'eedha wayim mootootaa ta'ee isaan mootii isa jalaa godhanii tokko haga godhan achillee amantiillee garagara toonii amantii ortodoksii waan isaanillee wal araasee achi immoo duula Oromoo irra rabse. Warra saawusii akka jirutti kibbaatti jaabsi naashinaalitii kan akkana sabaaf sablamoota kana Oromoo waliin qabe itti labsan. Koloneeffata achirraa dhufe isa Yohaannis kan duraati odoo Yohaannis aangoorra jiru guutuun biyya Booran 98tti du'e achiin booda maaltu dhalate jarri kun Eertiraa uume kunillee akkasumatti Abashaa waliif fidee tokkummaa Eertiraa Tigiree Amaaraa uume achi yoo dachani maal godhate isa darbee lammaffaan kaffii lammaffaa Abroon Itoophiyaa kan jedhan waaman. Abroonnat Itoophiyaa kan jedhu waaman. Abroonnat Itoophiyaa kanarratti waliin dhufanii kan itti dhufe hundi isaaniitu achirra ga'anii Amaaraa hundi isaaniitu asirratti ammoo Tiroojaan horsiillee hin waaman. Tiroojaan isaanii Amaaraa kana kan gariin isii Tiroojaan irratti kan turte achirratti argaa xaafa. Gata ABO woboo isa ta'a ufillee kalee maaliif inni Daawitii wajjin jira inni Tiroojaanii Daawitiiti amma kun irraa kaba'ee garuu yaadni isaanii tokkuma isaanillee kalee achirra argama. Kun Iskeel duruma irraa qabee Tiroojaanii Tigiree ture duruma irraa achirra argaman. Isa haga baaniin booda haga kan dhumanii amma argafenne amma isteeppii lammaffaa dhume Tiroojaan dhume tiboonna lammaffaa Amaarii walgeetti lammaffaa isteeppii lammaffaa dhaalu isa global faannoo konfidaansi uumama. Namni isa dhagaye waa isaa Oromoon jedhaan akka Oromootti diiguu barbaadan ajaa'ibuma ta'uu isaan baafatanii namni yoo san viidiyoo irratti argitaniirtu isin hundinuu. Inni haga dhumeen booda tokko amma maatti dhufe. Miidiyaa Amaaraa Abashaa irra ba'uu jara keenyaatti dhufe kunoo Tiroojaanii Amaaraa ta'e dhufe kunoo irra yaa'anii kaamitti taatan miidiyaa Tigiree irra bayanii ka Amaaraa irra bayanii maaliif Tiroojaan horsoota Tiroojaan horsi fakkeenyaaf akka milkeessaa fa'a Tiroojaanii Tigiree ka amma Tigiree amma baati irraa abiyyiin fa'a dhabu irraan kan ka'e dhufee amma gamana ga'edha. Inni Tiroojaanii Tigiree kana Iskeel Tiroojaan Tigiree isaanillee irra argaman. Tiroojaanii naftanyaati isa irratti argaman isa irra argaman jechuudha. Isa geeffatanii gaafa inni ajaja lammaffaatti kenna ajaajila paaterni isaa dhumudha akka dubbiin kun itti deemaa dhufu akka inni itti deemaa dhufu. Amma kamamaan jara Tiroojaanii kanatu waamicha waama. Waamichi isaa waaman kun maali? Marii biyyoolessa Oromoo
kufaatii abiyyiin booda. Iyyaame imagine nothing else wanti isin dhufteen kufaatii abiyyiin booda maaliif Eertiraan farra abiy Tigireen farra abiy nafxanyaa farra abiy Tiroojaaniin nafxanyaa kunniin kenni kun biyya hundisiitu eenyu abiyyitti gaafa. Kanaaf amma programma baasaniitti kennan maalti kennan marii Oromoo marii biyyoolessa Oromoo kufiitii abiyyiin booda. Baraa irraa qabee asii dhufee sadarkaa san ga'e namni laalu paaternima isaa laalu akka isaan ta'an sitti mul'isa namatti mul'isaa beeku. Kanaaf jarri kun eessaa hin geettu abadan eessaa geettee hin dandeettu. Oromoon qabsaa'onni Oromoo ka'uure jira. Obbo Leenjisoo ulfaadhaa wayyoomaa isiniin jedha. Daawwattoota keenya mariin obbo Leenjisoo Horoof goone kana fakkaataa haga marii biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa. Ammallee irra deebi'uun miidiyaa kana hawwatuun dhiisinaa walii dabarsuu hin dagatinaa isiniin jedha. Nu bira dhaabadhaa nu gargaara isiniin jedha. Har'aaf kanuma nagaan jiraadhaa.